Kanaafiyyuu moonaa addaan bulchisiisee viidiyoo mucaan ribumaa ka'ee utaalee fiigee qabate utaalee sirgii qabee jennaan addaan kutee akkuma isiniin jedhe kan waaqayyo waan baay'ee na oolcheera. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Isinis naa jiraadha naa galatoomaa isiniin jedha. Waan biraa isiniin hin jedhu. Akka naqee yaalamee iddoo qorichaa kana akkan argadhu kan godhe immoo obboleettii tokko. Obboleettiin kun Adaamaa deemii gara Adaamaa yoo deemte yaalamtanaan jettee naanin kaya abbachuu jalqabe ammas nagaadha nagaa mucaan Oromoffaan nagaa gaafachuu bare nagaadha. Obboleettii kanallee naa eebbisaa waaqayyo ishee eebbisu maaliif jarri warra doktoroonni iddoo akkanaa jiru naan jettee natti himtee jennaan bakka sana dhaqee yaalamee waaqayyoof galannaa ta'u. Inni immoo kan biraa isinitti himu dhufee xinnoo ishee waa lama gaddaaf gammachuu isiniin jedhe gammaduu kootti waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nan gammada fayyuu kootti Yesuus koo bara bara naa kabajamu. Dhallaan keessa naa kabajamu naa gammaduu keessan naa ililchuu keessan sagalee naa qabu koomintiidhaan naa barreessu. Abdiin kutatiin jechaa turreen fayyada jechaa turre jettanii akkanatti naa gammaduu keessanii waan inni waan hundumaa garraa jiru isin haa jiraachisu.